Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani naguma egaa samoon ammoo badee tanaan ture jechuudha egaa deebi'ee tanaan jira jechaadha amma deebi'ee tananii jira jechaadha egaa warra mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskiraayibii sheerii laayikii hin dagatinaa warroon mana kanaaf immoo maal taatan sheerii laayik godhaa siniin jedha egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blak maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa yeroo darbee jechaadha guyyaadhaan qabadheen dhufaa ture jechuudha xiqqoo addaan kutee ture jechuudha naannoo torbee tokko kan ta'uun dhiisee jira jechuudha amma deebi'ee tanaan jira jechuudha salphumatti akkuma duraanii karaa itoo blak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota egaa akka jareen qabadhee dhufe durayyuu har'arree baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo guyyaa boru immoo baankii biraaniin qabadhee dhufaa jechuudha guyyaa har'aa akkuma ta'e baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin biyyoota 6 jechuudha boru immoo baankii biroon qabadhee dhufaa jechuudha baankii gajaree jechaadha karaa itoo blak maarkeettiin immoo akkuma beekamu biyyoota 20 jechuudha yeroo darbee biyyoota 20 qabadhee dhufe dhufaa ture guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 jechuudha egaa akkuma beekamu karaa itoo blak maarkeettiin biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaa doolaarii Kanaadaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii Omarri haala Duubaa dirhaama Saawud Arabiyaa riyaala Baareen dinaara Kuweet dinaara Joordaan dinaara Chaayinaa yowaanii paawundi sterlingii yuuroo Swiss firankii fi kan kana fakkaatan jechuudha salphumatti biyyoota 20 karaa itoo blak maarkeettiin jechaadha karaa baankiitiin immoo akkuma ta'e guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 jechuudha kanneen akka Ameerikaa doolaarii Duubaa dirhaama Saawud Arabiyaa riyaala paawundi sterlingii yuuroo Kuweet dinaara jechuudha birii Kuweetitti dabalee jira jechuudha guyyaarraa biyyoota 6 jechuudha salphumatti karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a guyyaarraa akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa itoo blak maarkeettiin birii 100 birii 81 fi saantiba 75 jechuudha karaa itoo blak maarkeettiin biriin Ameerikaa tokko jechaadha akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 birii 59 fi saantiba 63 kan ittaanu Kanaadaadha Kanaadaa doolaariin karaa itoo blak maarkeettiin birii 100 birii 29 fi saantiba 58 Awustiraaliyaa doolaariin karaa itoo blak maarkeettiin birii 100 birii 27 fi saantiba 87 kan ittaanu hoomarri haalli karaa itoo blak maarkeettiin birii 4 fi birii 72 fi saantiba 70 kan ittaanu Duubaa dirhaamin karaa itoo blak maarkeettiin birii 49 fi saantiba 48 jechaadha biriin Duubaay karaa itoo blak maarkeettiin jechaadha akkasuma immoo biriin Duubaay tokko jechuudha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha birii 43 fi saantiba 46 jechuudha dhugaa dubbachuuf karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biriin Duubaay xiqqoo qannaseetu jira jechuudha baay'ee qannasee jira jechuudha birii 43 jechaadha kan ittaanu Saawudiidha Saawud Arabiyaa riyaalli karaa itoo blak maarkeettiin jechaadha birii 48 fi saantiba 42 jechuudha karaa itoo blak maarkeettii yookaan hawalaadhaan jechaadha birii saawudii tokko jechuudha akkasuma birii saawudii jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 42 fi saantiba 50 yookaan shilingiidha jechaadha salphumatti birii 42 fi shilingiidha birii saawudii tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha birii saawudii illee xiqqoo qannaseetu jira jechuudha salphumatti baankii daldala Itoophiyaa birii saawudii fi biriin Duubaay xiqqoo qannasee jira jechuudha akkuma bakka baankota isaan kaanii miti jechuudha kan ittaanu baareen dinaarri karaa itoo blak maarkeettiin birii 400 fi birii 81 fi saantiba 23 kan ittaanu Kuweet dinaarri karaa itoo blak maarkeettiin birii 500 fi birii 88 fi saantiba 14 jechuudha biriin Kuweet tokko guyyaarraa karaa itoo blak maarkeettiin jechaadha akkasuma birii Kuweet tokkichi karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 500 fi birii 10 fi saantiba 23 jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii Kuweet jechaadha kan ittaanu Joordaan dinaarri karaa itoo blak maarkeettiin birii 200 fi birii 56 fi saantiba 34 Chaayinaa yowaaniin karaa itoo blak maarkeettiin birii 26 fi saantiba 93 kan ittaanu paawundiidha paawundi sterlingiin karaa
Ethio blak marketiin birrii 200 fi birrii 44 fi saantiba 41 jechuudha karaa Ethio blak marketiin. Akkasuma immoo paawundiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 95. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon karaa Ethio blak marketiin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 42 jechaadha yuuroon tokko. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 32. Kan itti aanu Swiss Brankidha. Swiss Brankiin karaa Ethio blak marketiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 06. Koronnaan karaa Ethio blak marketiin birrii 19 fi saantiba 13. Turkii liireen karaa Ethio blak marketii yookaan gabaa gurachaa yookaan hawalaa hin jedhamaa jechaadha birrii 3 fi saantiba 81. Israa'el shekeliin karaa Ethio blak marketiin birrii 60 fi saantiba 50 jechuudha. Salphumatti birriin Israa'el guyyaa har'aa birrii 60 fi shilingiidha jechuudha. Saantiba 50 jechuun shilingiidha jechuudha gabaabumatti. Kan itti aanu Ijipshaa paawundiidha yookaan birrii Ijipti karaa Ethio blak marketiin birrii 3 fi saantiba 65. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Ethio blak marketiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Ethio blak marketiin birrii 1 fi saantiba 90. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin karaa Ethio blak marketiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Ethio blak marketiin yookaan hawaalaa yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma akkuma jedhe karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaarra baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechaadha. Egaa kan biramu kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana bana jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkasuma birrii Beerutii maqaan birrii biyya Beerutii yookaan Libneen jechaadha paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo paawundota keessa baay'ee xiqqoodha. Garuu paawundiin hedduutu jira. Asirratti kan Beerut yookaan kan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Salphumatti akka birrii Yemenii fi akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Saantiba wayiitii jechuudha. Kanaafuu birrii biyya sana osoo hin taane isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanaan jira. Ani maqaa isaaniin dhaheen doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Siin salphumatti jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Ethio blak marketii yoo ergattan guyyaarraa birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 75 herreeggattu jechuudha. Isaan dura dubbadheen jechaadha. Ameerikaa doolaariin guyyaarraa kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Ameerikaa doolarii tokkichi kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma dura dubbadhee baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Ameerikaan doolarii tokko birrii 100 birrii 59 fi saantiba 63 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Akkuma jedhee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo ergattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Asirratti warroonni Joordaan ala hojjettanii tarii diinaara yoo fudhattan diinaara isa duraa ani dubbadheen herreeggachuu dandeessu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo biroo cinaangolitti deebinutti nagaan naaf tura.